Akkam jirta? Akkam? Akkam? Jira na. Addunyaa kana keessa olii gad deemnee olii gad olii deemtu waan si jeeq waan si aarsu malee hin jiru furmaatan dhabeen tarii furmaanni si bira jira gara keetti. Maala ne isaan fida furmaata yaadamu. Waa hin jiru furmaata? Jechuun maal dhageessati? Eessa dhannagaa amma si biraan furmaata argadheen gara keetti. Amma namaatti anumti bataan kun yaadeera. Atis akkuma goote jechuudha. Bakka furmaata barbaanna kan nama biraa kun iddoo biraa yoo argine. Haaraa dhaabadhu yoo barbaadeen dhufa. Furmaanni yeroo mataa isaatti furmaanni hin cannaqaminati. Hin jiru furmaata hin jiru. Yaaddoon qabaati. Nagaan sinif haa ta'u. Akkam jirtu? Obboloota nagaa keessan naguma. Maali yaada baddanii dhaabattu maal taatan? Furmaata kan jedhamutu addunyaa Ilaanni furmaanni jira dheena bira dhufee naman gaafa dhabee dhaabataa jiran. Furmaata dhabdanii? Furmaata dhabdanii furmaata barbaachisa bira dhufe innillee dhabee dhaabbachaa jira. Lachuu keessan furmaata barbaadu. Furmaata dhabdanii. Bichaa maayit biyyumatti barbaadu. Biyyumatti furmaata barbaadu. Furtoon argameera. Inni sin barbaadan hundumtuu as keessa jira. Maalaa goonu? Waan sin gootan sinitti himu hagayya 17/2018 waldaa warra wangeelaa Buraayyuu Shaggaritti obboleessi keenya baay'ee jaallannu faarfata Andaalem Dhugumaa kana dura faarfannaa isaa hedduudhaan kan eebbifamaa turre. Amma immoo albama lammaffaa furtuun argameera kan jedhu qabatee dhufee waan jiruuf iddoo sanatti argamnee isa furmaata waan hundumaa ta'e Iyyasuus Kiristoosiin hin galateeffannaa hin jajannaa furtuun argameera. Bakki argama keenyaa waldaa Makaana Yesuusii Buraayyuu Shaggar gamoo Fiqiruu fuulduratti karaa koobilistoonii gabbuusurraa meetirii 50 keessa seennee argamna.